Yes. يوم راجل كبريتي كانت هي تنبض Ay kallo. Tamboon jeqama keecha koof boqonnaa naaf kenna. Haalli natti ulfaatee baay'oon dadhabu isan tuuxeenna. Aarri tamboo kana afaan kiyyaan seenee funyaan kun yoo ba'u natti dhaga'ama. Ulfaatinni guddaan saggoo kiyyarraa yommuu lafa dha'u. kanaafuu itti kuufa jecha artaare Gaafas nagaan ta'a gammadeen taphadhaa dhiphina hin qabu. Tamboo tuuxuu baannaan jabinni rakkoo koo homaa hin qabu. Ilaa isa lafaa malee kan waaqaan hin galchu. Waa'ee isaas dhagee egeree koo tolchuuf hin fedhu malachuu. Kanarraa na jibeessa godhuu yaada. Kan mul'atu dhiisee dhokataa barbaada. Lakki kanan argu kanaa sirnaan hin hubanne. Maaliif homboo beecha yaada na cinceechee kan of hin gubanne. Inni kan koo hunduu lafa gubbaa jira. Hangan du'ee baluutti sirriitti of cira. Tarii dhiphina keef nama yookiin waaqa kan furmaata ta'u. Anaaf garuu miti caba kan koo argee miidhama koof na'u. Namnis ta'e waaqni kophummaa gogaatiif ofitti nan qabu. Anillee barbaacha lafa jiran dhaqee hin fedhu godhatu. Gaaffii kan koontaaf deebiin an harka. Kadhaaf tulluu ba'ee galataan bu'u malqa.